warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuuni hordoftoota keenya bakka jirtan nuti nagaan isinii wajjin haa ta'u. Qophii turtii sagantaa keenya har'aatiin haaraa isinii qabannee dhufnee jirra. Haala ittiin filaashii boot gochuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Dursa filaashii boot godhannee operating system irratti fe'achuudhaaf jalqaba wantoota nu barbaachisu jira. Dursa filaashii nu barbaada. Filaashii duwwaa ta'e yookaan immoo kan faayila hin qabne nu barbaachisa. Itti aansuudhaan appilikeeshinii ittiin bootable goonu kan jirtu kan argaa jirtu Reefus 4.2 kan jedhu jira. Kana nu barbaachisa lammaffaadha. Inni sadaffaan operating system computer keenyarra qabaachuu qabna. Windows 7 yookiin Windows 10 qabaachuu qabna. Filaashii daataawwan achirra jiru sana erga kaafannee booddee sirriitti qopheeffachuu danda'uudha qabna. Appiin ittiin appii Reefus jedhamu kanaani kanaaf appii kana sirraatti dhuftanii erga tuqattanii booddee right click run as administrator jettanii tuqattu. Asirraa updateii gaafata waan ta'eef updateii san ni dhiistanii no jettu. Haala kanaan nuuf bana. Egaan asirratti device properties jira. Wantoota asirraa isinii ibsu jira. Device kan jedhu ni jira. Kun devicein kun filaashichaa jechuudha. Filaashiin lama yoo irratti sakkaatan lama fidee galcha. Kanaaf filaashii keessan as keessaa filattu. Itti aanuudhaan boot selection jira. Boot selectioniin operating system gosa sakamiitiin boot gochuu barbaaddanii kan jiru asirratti isiniif fida. Erga asirratti fide diiskii ISO image dha waan ta'eef asirraa kana filanna. Itti aansuudhaan select kan jedhu ni jira. Operating system kallattiidhaan kan boot gochuu barbaanne san fida. Kun ISO faayiiliidhaan godhamee jira yookiin immoo zip godhamee jira. Haala kanaan erga irratti tuqattanii jettanii galchitu. Boot selection irratti dhufee Windows 7 eegalee jira jechuudha. Itti aansuudhaan partition scheme kan jedhu ni jira. MBR dhaan Windows 10 yeroo gootan immoo GPT kan jedhu illee ni fida. Kanaaf isa kana MBR filachuu qabdu Windows 10 irratti illee jechuudha. Target systemiin immoo BIOS or CSM kana filachuudha qabdu. Haala kanaan erga filattanii booddee volume level kan jedhu illee ni jira. Volume levelii kana asirratti fakkeenyaaf filaashiin kan koo gurmeessaa milkii jedhee jira. Yoo maqaa akka sanatti ni agarsiisu yoo jettan bakka kana keessatti maqaa filaashii sanaa kennuudha qabdu yookiin immoo maqaa keessaniin filaashii sana barreessuu qabdu. Itti aansuun file system kan jedhu jiraas. File systemiin gosa operating systemii NTFS jedhamuun fe'amuudha qaba. Isatu baay'ee filatamaadha. NTFS jechuun New Technology File System jechuudha. Isa kana filachuudha qabdu. Itti aansuudhaan kun staatusiin isaadha ready jedhee jira qophaa'ee jira. Kanaaf xumura irratti asii bakka start jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Yeroo san itti aansee warning fida dataan all data on the devices will be destroyed jedha. Asirraa ni bada faayilli kan kee hundi filaashirra kan jiru jira. Kanaaf itti fufuudhaaf immoo okay tuqii jedha. Kanaaf yeroo tokko okay akkasitti gadi tuqanna. Haala kanaan amma formaat gochuu jalqabee jira jechuudha. Amma MBR san data san clear godhaa jira. Amma immoo file systemiira create gochuutti jira jechuudha. File systemii taaskii 12 keessaa isa jalqabee jira. Itti aansuudhaan immoo copy file jechuu eegala. Faayila san gara USB yookiin immoo gara filaashii keenya irratti boot gochuu jalqaba. Sana booddee filaashiin keenya bootable ta'ee taa'a jechuudha. Akka isa seenditti goonuun sana miti akka CD'tti yeroo yaadattu ta'e kun amma gizee kana namni fayyadamaa jiru hin jiru bal'inaan hafaa jira. Barna akkuma goonu isa kana immoo boot goonaa jechuudha. Asirraa haala kanaan amma daataa kooppii gochuu jalqabeera argaa jirtu ta'e haga inni asiin xumurutti ni eeggannaa jechuudha. Kanaaf toora YouTube keenya chaanala Gurmee ITTube subscribe like godhaati wantoota teekinooloojii akkasumas kompiitaraan wal qabatan sirriitti hordofaa isiniin jenna. Haga inni xumurutti hordoftoota keenya kun haala kanaan xumuree jira. NTFS fix up complete jedhee jira jechuudha. Akkasitti xumuree jira. Amma starting sila dhokatee ture active ta'ee jira. Kan yoo deebitee
tan indagana lafajal qaba haaraat akka haaraatti jiru kanaaf tuquuni barbaachisu close jettanii ba'uudha jiru close kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqattu akkaataan itti barni godhe waliin yookiin immoo buutu godhe ilaalla kunoo filaashiin kana kunoo haala kanaan asirratti boot godhee jira jechuudha removable disk kan kanaafuu filaashii kan keenya asirratti erga boot goonee kaanee faayila barbaanne asirratti dabarfachuus kaa'achuus ni dandeenya walumaa galatti qophiin sagantaa keenya har'a kana fakkaata kunoo install jedha jechuudha haala kanaan window 10s window 7s window 11s boot gochuu ni dandeessu akkaataa kanaanii kana gurmee ITtube subscribe like share gochuun nu waliin turaa isiniin jenna aga sagantaa keenya itti aanutti turtii gaarii wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh